hordoftoota kiyyaa jirtu nagaa keessanii anis jira nagaa kutti galanii gooftaatti tolu akkami isin jirtu anis jira har'a maali yaade seeta mucayyoon tokko jechuudha erga qaataati dhatti bilbilti mucaariyaan ko tokko bilbila meeshaa na biraa qabdee yeroon biyya sanaa galu meeshaa natti kennatte ani immoo sobeen maalan jedhee seetanii amma ammatti bilbila jalaa hin kaafne amma bilbila nan bilbilaaf jechuudha isheedhaafi qaata dhuftee sobeetanani bilbila jalaa kaasuu dideera jechuudha firaankiin godha jedhee firaankiin godha jedhee yaade dhugaan haasasisaa irti qaata dhuftee dhaabbataa irti beekuman jalaa ture firaankii waan gochuu ni barbaadeefi namoo bakka hojiirran jiraayyuu tasuman gadi ba'a jechuudha. Achuma nama maalan yaade seetan kunoo lamanan jira gibbii keessaa gadi ba'een jira amma qaata naa bilbiluu jammarte. Kuno internet imoodhaanis naa bilbilteetti qaxxitaas gizee meeqa bilbiltee na dhabdee jirti jalaan kaafne jechuudha beekaadhuma jechuudha aartee jirti yoona jedhee sana yaada isti amma nan bilbilaa fi in aarti moo in lolti moo mee maal jetti maa bilbila narraa kaasuu diddinaan jetti moo kuna amma nan bilbilaaf siriijii qabdi na fakkaate imoos naa bilbilaa turte qaxxitaan garuu internetii qaba saantiba keessaan qabu waan ta'eef qaxxitaan bilbilaaf jechuudha kunoo bilbilaaf hin jira lama qaashii shawaayyeedha ilaala alo maali silkii hojiirran jira ture akkamati nagaa keeti hojiirran jira ture kanaafan sirraa kaasuu dide eessa jirtaate amma dhaabbatteerta? Mana kee bira ga'uu bereeda. Ga'uu geesseerta? Maal fudhachuu dhufte garuu ati? Maal jechuudha mi'a sin kennanne hin galladammo. Inde? Mi'a maali natti kennatte gaafasi barii maali mucayyoo sarkitti kennatte malee anaan hodhu jettee mi'a kee oomnatti kennatte ani maalittan si beeka? Ani sarkiin beeka malee ani keessumminatee dhufaa jirtan jedhe malee mi'a fudhachuu keetti maalittan beekaan maanni immoo akkanni jechuun ammoo gaddumate walitti finnee walaaffinnee ani wanti hin beeku tokko illee iyyuu hin jiru sarkii soban dubbatiin jechuun maalidha sarkaalem gaafadhu ishee anatti miti kan meeshaa kee as rakkabde bilbiliiti ishee gaafadhu dheengadda isheedha kan meeshaa kee sii fuudhee deeme ani immoo kan shiiti meeshaan kun jettee wanti isheen natti kennite hin jiru kanaafuu maaltu si lolchiisa reesiin indee ani wanti hin beeku hin jiru siin jedhe ishee gaafadhu sarkaalem bilbiliiti tole maaliif qayyaramtaa kaleessuma immoo biyya ormaatti dhuftee manatti mala kana fiddee lakki sumatu qayyarame ati yoo wallaalteerta na fakkaate meeshaa kee abbatti kennite osoo yaadiini osoo hin beekin calluma jettee naman gaafatiin tole maal jechuudha kaajoo dubbiin akkanaa nama mana kee bira ga'uu ga'e isuma moo fi nama biraatiin nattaasaa jira bira ana maqaa koo yookiin eelsaa yookiin biraaniin jedhama anuma garume Hai hordoftoota kiyyaa jirtu nagaa keessanii anis jira nagaa kutti galanii gooftaatti tolu akkami isin jirtu anis jira har'a maali yaade seeta mucayyoon tokko jechuudha erga qaataati dhatti bilbilti mucaariyaan ko tokko bilbila meeshaa na biraa qabdee yeroon biyya sanaa galu meeshaa natti kennatte ani immoo sobeen maalan jedhee seetanii amma ammatti bilbila jalaa hin kaafne amma bilbila nan bilbilaaf jechuudha isheedhaafi qaata dhuftee sobeetanani bilbila jalaa kaasuu dideera jechuudha firaankiin godha jedhee firaankiin godha jedhee yaade dhugaan haasasisaa irti qaata dhuftee dhaabbataa irti beekuman jalaa ture firaankii waan gochuu ni barbaadeefi namoo bakka hojiirran jiraayyuu tasuman gadi ba'a jechuudha. Achuma nama maalan yaade seetan kunoo lamanan jira gibbii keessaa gadi ba'een jira amma qaata naa bilbiluu jammarte. Kuno internet imoodhaanis naa bilbilteetti qaxxitaas gizee meeqa bilbiltee na dhabdee jirti
jalaan kaafne jechuudha beekaadhuma jechuudha aartee jirti yoona jedhee sana yaada isti amma nan bilbilaa fi in aarti moo in lolti moo mee maal jetti maa bilbila narraa kaasuu diddinaan jetti moo kuna amma nan bilbilaaf siriijii qabdi na fakkaate imoos naa bilbilaa turte qaxxitaan garuu intarneetii qaba saantiba keessaan qabu waan ta'eef qaxxitaan bilbilaaf jechuudha kunoo bilbilaaf hin jira lama qaashii shawaayyeedha ilaala. Alo. Maali silkii hojiirran jira ture? Akkamati? Nagaa keeti? Hojiirran jira ture kanaafan sirraa kaasuu dide. Eessa jirtaate amma dhaabbatteerta? Mana kee bira ga'uu gaheedha. Ga'uu geesseerta? Maal fudhachuu dhufte garuu ati? Maal jechuudha mi'a siin kennanne galadammo. Inde mi'a maali natti kennate gaafasi bari maali mucayyoo sarkitti kennate malee anaan hodhu jettee mi'a kee oomnatti kennate ani maalittan si beeka? Ani sarkiin beeka malee ani keessumminnatii dhufaa jirtan jedhe malee mi'a fudhachuu keetti maalittan beeka? Ani wantin beeku tokko illee iyyuu hin jiru. Sarki soban dubbatiin jechuun maalidha? Sarkaalem gaafadhu ishee anatti miti kan meeshaa keessa rakkabdi. Bilbiliiti ishee gaafadhu deengadda isheedha kan meeshaa keessii fuudhee deeme ani immoo kan ishiiti meeshaan kun jettee wanti isheen natti kennite hin jiru. Kanaafuu maaltu si lolchiisa reesiin? Inde ani wanti beeku hin jiru siin jedhe ishee gaafadhu sarkaalem bilbiliiti. Tole? Maaliif qayyaramtaa? Kaleessuma immoo biyya ormaatti dhuftee manatti mala kana fiddee? Lakki sumatu qayyarame ati yoo wallaalteerta na fakkaate meeshaa kee abbatti kennite osoo yaadiini osoo hin beekin calluma jettee nama hin gaafatiin tole? Maal jechuudha kaajoo dubbiin akkanaa nama mana kee bira ga'uu gahe suma moo fi nama biraatiin natti haasa'eera bira. Ana maqaa koo yookiin Eelsaa yookiin Biraaniin jedhama. Anuma garuu meeshaan kee ana bira hin jiru wanti si beeku hin jiru. Sarkaalem bilbilii gaafadhu. Ichi bilbileen gaafadha bakka. Itti si godhare sila. Oromoo taatee maaf akkana jetta garuu nama aarsitu. Oma nama na aarsu kun nama na aarsu. Bakka jijjiirame. Qo'ee maaliifuu dhufee tanan sitti hima waan jiru hunduma tole garuu meeshaa kee immoo abbatti kennite gaafadhu anaa miti. Hordoftoota kiyyaa akkasitti firaankii ishee godheen jira aartee jirti ati hin jijjiiramtee ammanumatti jijjiiramtee yoo ati nama miti. Naan jettee jirti amma deemee tana fuudhaan jechuudha karaarra jirti hin beekti safara mana kooti gadi dhufteetu jirti inna deemee tanan ishee fuudhuufanii isiniin jedhaa. Eessaa dhuftaa hojiidha akkami viidiyoo keessa seenuu barbaadda? Hi everyone. Akkamati? I am here brother. Nama mucayyoo tokkoon firaankii gochaa jira osoo argite. From Jap. Jaami. Ayyaana. Innaa akkana siniin jedha namatu natti dhufe nama gibbii keenya keessa. Deemee tana fuudhaanii inni ilaaltu amma deemaan jira jechuudha. As geesseerti safara kana. Inni ilaaltu ishee waan isheen jettu. Innaa akkasittiin kun deemaa jira ishee fuudhu. Naartimo. Stine valla. Intala shawaaye. Koottu. Kun achi garas dhaabbattee jirti. Ilaala kun qo'isinitti agarsiisa. Hordoftoota kiyyaa ila kunooti isheenii dhaabbatteetu jirti. Hai shawaaye. Akkam? Nagaa keeti? Maayittaa siriyaati. Indee kun olaalaa ni ula mucayyoo ishee kanadha. Maal taate koon? Inde maalan ta'ere
Maaltu na beektaati? Sarkaalamitti kennate malee meeshaa kennatti kennatteeyyuu? Maali viidiyoo mana waraabdare? Maali onsi Maal waraab? jechuudha? Maaltu si aarsasiin? Maaf nan aarsine aanachi taaskii kaffalee birrii achitti dooraalatti kaffalee ana maaf nan aarsine qooyi maaf akkana jette garuu? Inde yoo kaffalte maaltu naga shireyaan? Aanatti miti meeshaan kee kan jiru sarkaala marka jira shii meeshaan kee. Fuudhee jettee ufuma kee natti bilbiltee moo deebitee immoo akkana jettaa? Lakke dhugaa indoo goggorte sumatu. Lakkeen hin dogongorre suma maaliif bilbila keetti yoo bilbila keetti amma mana keetti si hordofee yoo maaf akkana nagoota qoo? Maarree ani sarkaalami isheen sobdeetu safaruma tokko jirtu siin jette malee barani bar fagoon jira fagoorraan dhufee si fuudhaa jira ati waan safara koo beektuufi malaan jijjiirradhe ragguu safara kanaaf shiman. Ma akkana ta'ummaan qabu ka safara jijjiirradhu garuu ankonaa kenni yoo rabbiin sodaa. Maa jechuudha. Ani siin beeku yoo amirti. mittu jijjiiramte ammanumatti kaleessuma dhuftee har'a jijjiiramtaa. Siin beeku bakka wanti hin beeku siin jiru nan gala ani mana kootti gifti. Bakka nagaa hanga. Yoo seeraan na gaafatte kootu seeraan na gaafatte. Maalitti gaafadhu? Inni nyaatte na godhaatu. Sumaafiyyuu hin tola wanti nama. Aartee deemtee jirti dhugaa seeteetu. Aartee deemtee jirti kun laala meeshaa fudhachuu dhufteetu nan immoo hin jiru meeshaan jedheen as safaruma kanatti maatii ishee as safara kana jiru. Mucayyoon kanaaf jetteetu meeshaa natti kennatte gaafa sana safar keenya tokko waan ta'eef amma garuu na shawadee shaayyee kootu ishee kootu siin jedhe kootu aartee jirti dhugaa naasisiifte dhugaa waaqii. Shaantaa tokko qabdi na bira fudhate. Firaanki taate. Firaanki mataa nan hin ta'u. Aan viidiyoo footoodhuma nama wajjin hin ka'u hin barbaadu. Ani hin barbaadu. Waan kana amma dileetii godhu. Dhugaa firaanki si godha. Ani kana miti jechaadha. Footoo kiyya profaayiliin godhadhu laa. Miidiyaa irratti ba'u miti. Silkiin argachuu caasaa jirti. Firaanki si godhe. Waan akkanaan beeku. Amma ammoo maa waraabde ishii. Firaanki dha dhugaa shaayyee kokootti maaloo ka ishi kootu bakka sinis si waraabu dhugaa dileetii nan godha kootu bakka. Bakka dileetii godha. Dhiifama Hin ishii saree barbaadu dhiifamas dileetii godha. ijoo maalan godha. Gaafa dileetii gootu immoo jechumaan. Na dubbisi bakka kanaan booda mana keessa hin dhufuus hin beeku. Ati dhuguma Oromoodha? Maaf akkana kana? Aartee jirti dhugaa balleessi kootu dhugaa waa rabbi soba miti piraankii si godha. Haa ta'u bakka Dhugaa qeyyoo sittan sobe meeshaan kana bira jira. Meeshaan kana bira jira siin jedhe. haa ta'u bakka fudhadhu yoo si fayyade ta'e. Waan gudee deemte aarte dhuguma aarteerti maal taatanis dhugaa kootu piraankiidha kootu saree koo kootu bakka nan cufa kootu ishii nan cufa kootu ishii kunoo dileetiin godha nan soba dileetiin godhu inni ilaaltu viidiyoo kan dhufte deebite aarsee amma kanan aarsee piraankii godheen bassamaa.